Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi haadholii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi haadholii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa ja'eeffaa gaaffilee kitaaba qulqulluu irratti ka'anii fi deebiiwwan isaanii kan jedhuun barumsa keenyaa eegallee akka jirru obbolaawwan barumsa kana hordofaa ni beektu. Barumsa kanaan guyyaa darbee kutaa 13ffaa isaatiin gaaffii 3ffaa yookiin immoo yaada 3ffaa obbolaawwan keenya shakkitoonni kitaabilee qannoonaa kakuu moofaa kan mana kiristaanaa Ortoodooks Tawaahidoo irratti maaliidhaaf akka isaan hin fudhanne sababoota isaan ka'an keessaa kan 3ffaa ture ilaallee kan dhaabbanne. Kutaa sanaan egaa bal'inaan akkuma ilaallee kitaabilee kana maaliif hin fudhattanii jedhamuudhaan yeroo gaafataman sababa yookaan immoo yaada isaan dhiyeessan kan 3ffaan maal ture? Barreessaan isaanii hin beekamuu kan jedhu ture. Barreessaan kitaaba tokkoo beekamuun dhugumaa kitaaba qulqulluu tokko akka kitaaba kana hafuura qulqulluu ta'ee fudhachuu dhiisuu keessatti ga'ee ni qabamoo hin qabu kan jedhu bal'inaan ture isaan kana kan ilaalle. Ittaansinees immoo dhuguma akka obbolaawwan kun jedhan kitaabileen kun barreessaan isaanii hin beekamuu kan jedhu gabateedhaan tarreessinee ilaallee ture kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aas immoo isuma kanaa itti fufuudhaan kutaa 14ffaa barumsa kanaa kan ta'uun yaada isaanii yookiin immoo gaaffii isaanii kan 4ffaa kan ta'u kakuu haaraa keessatti hin caqasamne jechuudhaan kan isaan dubbatanidha. Isa kana guyyaa har'aa kan ilaaludha kan ta'u jechuudha. Waaqayyoo akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan shakkitoonni obbolaawwan keenya kitaabilee qannoonaa kakuu moofaa kan mana kiristaanaa keenyaa isaan kan isaan hin fudhanne manni kiristaanaa Ortoodooks Tawaahidoodhaa fi isaan biroos kan isaan fudhatan isaan kun fudhachuu dhiisuu isaaniidhaaf sababoota isaan dhiyeessan keessaa kan biraan isa kanadha jechuudha. Maal jedhu kitaabileen kun kakuu haaraa keessatti hin caqasamne kanaaf hin fudhannu jechuudhaan dubbatu. Maal jedhu jenne kitaabileen kun kakuu haaraa keessatti hin caqasamne kanaaf hin fudhannu. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti foon keenya uffatee erga dhalatee booda barri jiru bara kakuu haaraa jedhama. Isa booda kan jiru immoo isa dura kan jiru immoo kakuu moofaa akka jedhamu yaa dursinee barumsa keenyaan bal'inaan ilaalleerra mitire. Kanaaf maal jedhu obbolaawwan kun barumsa gooftaa keenyaatiin akkasumas immoo barumsa duukaa bu'ootaatiin kitaabileen kun hin beekamanii hin caqasamne duukaa bu'oonni abboonni keenya. Kitaabilee qulqullaa'oo yeroo barreessan egaa bakka baay'eetti akkuma argannu kakuu moofaa keessatti waa'ee masiidhaaf akkasumas immoo waa'ee dubbii fayyina gooftaan keenya dhala namaadhaaf raawwateedhaaf jecha dursanii raajonni waa'ee isaa waanta baay'ee barreessaniiru. Innaa asitti immoo duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa wangeela yeroo barreessan ergaawwan adda addaa yeroo barreessan kitaabilee sana dudduuba deebi'anii caqasaa turaniiru. Isaan kana keessatti kitaabileen kun hin caqasamnedha namoonni kun kan isaan jedhan. Sirriima kitaabileen qulqullaa'oon kakuu moofaa baay'een isaanii caqasamanii kan hin caqasamne ni jiru.
Garuu adda baasanii kitaabilee manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo fudhattu kan abbaa 66 irra hin jirre sana qofaatti baasanii isaan kun hin caqasamneeyyuu hin fudhanne kan jedhu yaadni kun dogongora guddaadha. Walumaa galatti yaada isaanii kanarraa ka'uudhaan yookiin sababa isaan kennan kanarraa ka'uudhaan dogongoroota lama ibsine isaan kan lamaan barumsa kanaan bal'isnee ilaallaa jechuudha. Yaadni isaanii kun dogongora lama qaba kan jenne isaan kanadha. Kan jalqabaa kitaabni tokko fudhatamuudhaaf kakuu haaraa keessatti caqasamuu qabaa kan isaan jedhanidha. Maaliidhaaf amma yaalchaa maal hubannaa? Kitaabileen kun kakuu haaraa keessatti hin caqasamne kanaaf hin fudhannoodha. Otoo caqasame ta'e ni fudhannaadha miti jedhe. Kanaaf kitaabni tokko fudhatamuudhaaf kakuu haaraa keessatti caqasamuu qabaa kan jedhu yaada isaanii kanarratti ifatti mul'ata. Kan lammaffaa immoo kitaabileen kun kakuu haaraa keessatti hin ibsamne kan jedhudha. Kitaabileen kam? Kitaabileen qannoonaa mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo kitaabilee kakuu moofaa jechuudha. Isaan abbaa 39 irraatu citanii kanneen hafan sun hin ibsamneedha. Yaadni isaaniinna kun lamaan dogongora guddaadha. Dogongora ta'uusaa immoo bal'isnee haala ittaanuun dhiyeessina. Kan jalqabaarraa yeroo eegallu kitaabni tokko fudhatamuudhaa fi kakuu haaraa keessatti caqasamuu qabaa kan isaan jedhanirraa eegallu. Inni kun dogongora jalqabaa kan shakkitootaadha. Shakkitoonni dogongorri isaanii kan jalqabaa kitaabni tokko fudhatamuudhaa fi kakuu haaraa keessatti caqasamuu qabaa kan jedhanidha. Dhugaa dubbachuudhaaf kun wallaalummaa guddaadha. Namni tokko biyaansi kitaaba tokko fudhachuudhaa fi yookiin kanneen qabadhee jiru kakuu moofaa keessa kanneen jiran fudhachuudhaa fi kakuu haaraa keessatti ibsamuu qabaa jedhee namni yaadu baay'ee barumsa kitaaba qulqulluurraa, barumsa mana kiristaanaa ishee sirriirraa, barumsa duukaa bu'oota gooftaa keenyaarraa fi barumsa abbootii duukaa bu'ootaa isaan booda kanneen dhufan baay'ee fagaataa kan ta'e manni kiristaanaa kan hin beeknedha wanta akkasii kan jechaadha. Maaliidhaaf dursinees akkuma kaasne kitaabileen qulqullaa'oo manni kiristaanaa isheen duraa qannoonaadhaan kan isheen fudhatte keessumattuu kitaabilee warreen kakuu moofaa jechuu kooti. Kakuu haaraa keessatti qulqulluu na baruu waan caqaseedhaa fi jetteemti kan fudhatte. Kun iddoo tokkotti waliin qabatu. Jechichi sagalee waaqayyoo jecha uumaa ta'uusaadhaan fudhanna malee. Kakuu haaraa kitaabota 35 keessa barbaannetu warreen kakuu moofaa 46 as keessaa argachuu qabna. Yoon arganne fudhannu kan jedhu kun wallaalummaa guddaadha. Yaadni kun dogongora guddaa akkamittaa kan jedhu kanaan ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaa tokko hubannu obbolaawwan keenya. Kitaabni kakuu moofaa tokko kakuu haaraa keessatti caqasamee yoo argame kitaabichi kun dhuguma kan hafuura qulqulluu ta'uusaa nu hubachiisa salphaadhumatti jechaadha. Maaliif gooftaan keenya itti fayyadamee yookiin duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa kitaaba tokko caqasanii wangeela isaanii yookiin ergaa isaanii yookaan kitaaba barreessan sana barreessan yoo ta'e kitaabni kun dhuguma kitaaba hafuura qulqulluu ta'uusaa nu agarsiisa nu hubachiisa sirriidha inni kun. Garuu faallaa kanaa immoo kitaabni kakuu moofaa tokko kan hafuura qulqulluu ta'uunsaa beekamuudhaaf dirqama kitaabni kun kakuu haaraa keessatti caqasamuun irraan eegamu. Isaan kan lamaan sirriitti adda baasnee beekuu qabna obbolaawwan keenya. Kan jalqabaa maalan jedhee kitaabni kakuu moofaa tokko kakuu haaraa keessatti barumsa gooftaa keenyaadhaan barumsa duukaa bu'ootaan yookiin kitaaba duukaa bu'ootaadhaan ibsamee yoo arganne kitaabni sun kitaaba hafuura qulqulluu kan waaqayyoo ta'uusaa nu hubachiisa. Faallaa kanaa immoo kitaabileen kakuu moofaa keessa jiran dhugummaan isaanii yookiin kan hafuura qulqulluu ta'uun isaanii kan beekamuudhaa fi dirqama kitaabni kun barumsa duukaa bu'ootaadhaan yookiin kitaabilee kakuu haaraa keessatti ibsamuu hin qabu. Kun dirqama miti. Yoo ibsame isa baay'ee bareeda. Hin ibsamin yoo hafe immoo hin ibsamin hafuusaadhaa fi kitaabni kun kan hafuura qulqulluu miti hin jechisiisu. Hubannoon shakkitoonni obbolaawwan keenya baay'eetti dadhaban kanadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanadha bargit wantichi kan akka hin taane kanaan ni hubattummaa. Amma jechuma isaan jedhaniidhaaf jechaa jirra hubannoo ligalaa kaa'aa jirra malee inni isaan jedhaniidhaaf inni isaan fudhatan baay'ee warra rukutan mattaan isaanii agartu ilaala. Amma kan hin jedhe kitaabileen kakuu moofaa dhugummaan isaanii beekamuudhaaf kan hafuura qulqulluu ta'uun isaanii beekamuudhaaf dirqama kakuu haaraa irratti ibsamuu qaban. Isa kana immoo manni kiristaanaa keenya kitaabilee sirriitti kan fudhattuudhaa fi kitaabileen hundumtuu kan ishee kan ta'e haala kanaan ni ibsita ilaala. Kitaabilee kanneen kakuu moofaa warruma abbaa 39 keessaa illee fakkeenyaaf amma kan warreen afaan dhiisaatu warra abbaa 39 keessaa jechaadha.
kakuu haaraa keessatti kan hin ibsamin baay'een ni jiru. Baay'ee jechuudha. Ilaala kitaaba Asteer fakkeenyaaf. Kitaaba qondaaltotaa yookiin abbootii murtii kan jedhu. Hin jiru kitaabni kun hin caqasamne. Kitaaba weedduu Solomoon. Kitaaba Solomoon 5 keessaa tokko weedduu Solomoonidha. Inni kun hin ibsamne iddoo tokkottiyyuu. Kitaaba lallabaa hin ibsamne. Raajii Soofooniyaas akkasumas kanneen biroo ni jiru. Isaan kun kakuu haaraa keessatti achirra kan barreeffame jiru jechaaf jechaan bakka tokkotti ibsame hin argattan. Hin jiru iddoo tokko jechaadha. Innaa kitaabilee kana namoonni amma yaadarmaa waliin isaan kun shakkitoonni jechaadha. Kitaabni tokko kakuu haaraatti hin caqasamne waan ta'eedhaaf hin fudhannu warreen jedhan jechuudha bolaawwan kun. Kitaabuma isaan fudhatan kitaabilee 39 kakuu moofaa keessa kitaabni amma tarreesse kun ni jiru. Kitaabni kam kitaabni Asteer ni jirta. Kitaabni qondaaltotaa yookiin abbootii murtii jechuudhaan isaan kan ni jedha. Weedduu Solomoon ni jira. Kitaaba lallabaa, kitaaba raajii Soofooniyaas isaan kun hundumtuu ni jiru. Kanaaf amma kitaabileen kunoo kakuu haaraa keessatti bakka tokkotti hin ibsamne akkamitti kitaabilee kana fudhachuu danda'anii? Kitaaba Asteer kakuu haaraatti hin ibsamne akkamitti kitaaba Asteer fudhachuu danda'anii? Kitaabni weedduu Solomoon kakuu haaraa keessa bakka tokkotti hin ibsamne akkamitti fudhachuu danda'anii? Raajii Soofooniyaas kitaaba lallabaa isaan kan biroo akkamitti fudhachuu danda'anii? Inni amma jalqaba kan kaase yaadadha ilaala. Akka yaadni isaanii wal rukkutochaadha. Innaa kun maal dhukkuba isaa dhuguma wantichi kan akka hin taa'edha. Kitaabni kakuu haaraa keessatti hin caqasamiin kan hin fudhatamne osoo hin taane inni dhugaan jechaadha. Jarri kun maala wanta dursanii sammuu isaanii keessatti uuman. Maal? Kitaabilee qulqullaa'oo keessaatuu kitaabilee qulqullaa'oo baay'ee kutanii erga hambisanii booda. Hambisuu qofaa miti cubbuun. Erga hambisanii booda kitaabileen kun sirrii miti jedhanii yeroo falman dura kutanii keessaa hambisanii erga kutanii hambisanii booda immoo maal barbaadu? Sababa keessaa barbaadu jechaadha. Likki guyyaa darbe akkuma ibsedhanni kunillee. Hangafoota lubootaadhaa fi waa'ee gooftaa keenyaa jedhadha guyyaa darbe kan ibse jechaadha. Hangafoonni lubootaa guyyaa roobii Kiristoosiin fannisuudhaaf ajjeesuudhaaf itti walii galan. Yoom gaafa roobee jechaadha. Kana booda maal godhuu turanii gaafa kamisaa qabuudhaan erga duun already duun itti murtaa'e akka du'u jechaadha. Amma fidanii fuuldura murtii dhaabbachuudhaan shongoo fuuldura dhaabbachiisanii amma ganaa misikirii ragaa barbaaduudhaan du'atti murteessuuf ilaala. Du'a murtaa'etti ganaa ragaa barbaadu jechaadha. Duuti du'a murtaa'eera amma maal ragaatti barbaadaa jiru ganaa. Inni akka kanaati. Obbolaawwan keenya kitaabilee qulqullaa'oo keessaa kitaaba kana kan keessaa baasan duradha. Erga keessaa baasanii raawwatanii booda amma maal barbaadaa sababa maaliif keessaa baasan kan jedhamu sababa isaanitti fakkaatu yaada isaaniidhaaf dhugaa kan ta'u tokko itti barbaadaa jiru salphaadhumatti malee dhugaa ta'etu miti. Otoo ta'e immoo yoo kitaabatti tarreessan kitaaba Asteer qabaachuu dhiisuu hin fudhatan turanii. Kitaaba weedduu Solomoon keessaa baasu turanii, raajii Soofooniyaas balleessu turanii. Garuu isaan kun hundumtuu ni jiru. Isaan kun hundumtuu kakuu haaraa keessatti hin ibsamne. Innaa ba'uuneeti yaada akkamiitii wantichi. Waa tokko hafuura qulqulluu falmuudhaaf jecha kitaabilee hafuura qulqulluu falmuu jechuun iraasuu hafuura qulqulluu waaqayyoon falmuu midhamte kana falmuudhaaf qofa hallayyaa meeqa bu'anii gaara meeqa ba'uun kun ba'uuneeti wanta nama baasu mitenna. Baay'ee nama gaddisiisaa wallaalummaadhaan kan taasisoo ta'e jechaadha. Kanadha manni kiristaanaa keenya obbolaawwan keenya yeroo hundumaa akkuma kaasnu ishee jalqabaa kan taate kan duuka bootaa kan taate manni kiristaanaa keenya kitaabilee qulqullaa'oo kan fudhattu kakuu haaraa keessa barbaaduudhaan miti. Wangeela Maatewositti kan ibsame, wangeela Yohaannisatti kan ibsame, hojii duuka bootaatti kitaaba kan ibsame yookiin darbinee ergaa keessa jechuudhaan akkasitti barbaannee kan fudhattu osoo hin taane manni kiristaanaa keenya kitaabileen kun kan hafuura qulqulluu kan waaqayyoo jecha uumaa keenyaa waan ta'eedhaaf fudhanna. Erga sanaa booda immoo kakuu haaraa keessatti ibsama yoo ta'e isa baay'ee bareeda. Hin ibsamne ta'es immoo tokko miti kitaabileen kun kan hafuura qulqulluutti already fudhanneerra jechuudha. Kana jechuudha manni kiristaanaa isheen dhugaa malee tokko dubbacha tokko immoo keessa galcha. Kitaabilee caqasaman kakuu haaraatti hin caqasamne hin fudhannu jecha kanneen caqasamne kan biraa immoo fudhacha. Waan akkasii miti kan sirriin jechaadha. Inni kun dogoggora guddaadha. Bolaawwan amantaa keessa jiran dhugaa dubbachuudhaaf wanta akkasitti ilaaluu danda'u isaan irra jiraata. Qabxiin jalqabaa haala kanaatiin soba ta'e kufeera jechuudha. Qabxiin lammaffaa immoo kitaabilee makana kakuu haaraa keessatti hoo hin caqasamne kan jedhu immoo
mee haa ilaallu. Kakuu haaraa keessatti kitaabileen kun haala addaatiin caqasaman qabxii lama faaloo ilaalu obbolaawwan keenya. Kitaabileen kun kakuu haaraa keessatti haala addaatiin jechaadha caqasamaniiru. Inni kun dursinees ilaalleerra. Kitaabileen amma namoonni haala kanaatiin kakuu haaraa keessatti hin caqasamne kitaabileen kun kanneen jedhani barumsa keenya dursinee yeroo ragaa dhiyeessaa ture ragaa kitaabileen qulqullaa'oon warreen dhannoonaa kakuu moofaa keessaatii kutamanii afan sun dhuguma kitaaba hafuura qulqulluu ta'uu isaanii ragaa afur dhiyeessine kutaawwan darban naannoo kutaa 9ffaadhaa fi 8ffaa keessatti baranneerra. Achitti kitaabileen kun barumsa duukaa bu'ootaadhaan ni beekamuu jennee sababoota muraasa dhiyeessinee firuufii goone dabarreerra. Har'as immoo osoo kanatti dabaluudhaan xiqqoo bal'isne dhuguma kitaabileen kun barumsa duukaa bu'ootaadhaan hin beekamanii kakuu haaraatti hin ibsamne kan jedhu haa ilaallu. Namni kakuu haaraatti hin ibsamne jedhu dhugaa dubbachuudhaaf hammam kitaabichuma akka inni hin beekne namatti agarsiisa. Kitaaba kam? Kitaabilee warreen hambisatoo hin taane kitaabuma qabatee jiru kan kakuu haaraa mataasaa hammam akka inni hin beekne wallaalummaa nama kan inni mataarra baay'ee bahee fagaatee namatti agarsiisa dhugaa dubbachuudhaaf jennaa. Mee muraasa kaasnee ilaallu. Soba ta'uusaa jechuudha. Maaltu soba ta'uusaa? Kitaabileen kun kakuu haaraatti hin caqasamne kan jedhu kun soba ta'uusaa jechuudha. Kan jalqabaa wangeela Maatewositti kan caqasame haa ilaallume. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 9 kaasne immoo itti kan jiru tokko haa ilaallu. Ijoolleen Israa'el kan irratti waliif galan gatii kabajamaa qarshii 30 fudhatanii Waaqayyoo akkanaa ajajettis gatii lafa qonnaa namicha suphee dha'uudhaaf kennanii kan jedhu ni raawwate jechuudhaan dubbata Ermiyaas. Kana Maatewostu barreessa. Ermiyaas akkas jedhe jechuudhaan dubbata. Yaadichi maalidhaa? Wangeela Maatewos boqonnaa 27 gaafa bantanii waa'ee fannifamuu gooftaa keenyaa qabamuu isaa duukaa barreessa. Qabamuu gooftaa keenyaa Yihuudaan Kiristoosiin dabarsee erga kennee booda gidiraan isaan gooftaa keenyarraan gaafa argu baay'ee gaddee kana booda qarshii sana fuudhuudhaan gara mana qulqullummaa geessee achitti darbatee gatuudhaan ofiisaa deemee of fannisee jedha. Innaa qarshii sanaa luboonni fuudhanii maal godhaniidha? Fuudhaniitu lafa awwaalchaa kan alagootaaf kan ta'u ittiin bitanii. Innaa kanaanis immoo jedha Maatewos kan erga barreessee booda kanaanis immoo wanti raajicha Ermiyaasiin dubbatame ni raawwate ilaala. Kakuu moofaa keessatti dursee Ermiyaas maal argeera? Kan argeera. Gatii ittiin Kiristoos gurguree mataasaadhaan maaltu akka bitame lafti namoota awwaalcha namoota alagootaadhaaf kan ta'u akka itti bitame Ermiyaas waggoota 600 dursee argeerannaa. Maatewos qaama maalchaa jira? Ermiyaasis immoo dursee kan inni dubbate ni raawwate. Maal jedhe Ermiyaas? Ijoolleen Israa'el kanatti waliif galan gatiin kabajamaa qarshii 30 sana ni fudhatanii Waaqayyos immoo akkanaa ajajettis gatii lafa qonnaa namicha suphee dha'uuf kennanii kan jedhu raawwateedha. Namoonni sun yookiin hangafa lubootaa sun qarshii sana 30 kaasuudhaan deemaniitu namicha suphee dha'uurraatiin lafa bitan. Laftis immoo lafa maalii ta'e? Lafa awwaalcha warreen alagootaa ta'e jechuudha. Inni amma dhimmi keenya maalidhaa? Qulqullichi Maatewos wanta kana gabaasaa kan jiru iddoo kamii fideedha. Dudduuba deebinee kakuu moofaa keessa gaafa laallu kitaaba obbolaawwan keenya kun hin caqasan jedhan isatti arganna. Kitaaba kam irratti arganna? Kitaaba haftee Ermiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 3ffaatti ibsamee jira. Maal jedha achirratti kallattii maal? Warreen viidiyoodhaan barattan argaa jirtu. Ijoolleen Israa'el kan irratti waliif galan gatii kabajamaa qarshii 30 ni fudhatu. Qarshii kanas immoo gatii lafa qonnaa namicha suphee dha'u taasisanii ni kennuufidha. Kana kunoo. Haftee Ermiyaas ingiddii kitaaba 66 keessa hin jiru. 39 kakuu moofaa keessa hin jiru kan keenyadha hafteen Ermiyaas. Kan mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoodha. Inni amma kitaabilee hin ibsamne jedhaman keessa jiraachaadha. Kitaabichi immoo lakkii Ermiyaas kan inni dubbate qulqullichi Maatewos kan caqase kitaaba haftee Ermiyaasitti barreeffamee jira. Agartanii? Kan lammaffaa Yihudaan kan ibsas haa ilaallu. Qulqullichi Yihudaa obboleessi Yaaqoob ergaa barreesseera. Ergaan isaa baay'ee gabaabduudha. Boqonnaa tokko qabdi. Boqonnaa tokko haa qabaattu malee yaadota baay'ee of keessaa qabdi. Ergaan suni baay'ee bu'uura kan ta'an of keessaa qabdi. Ergaa isaa sana boqonnaa tokko boqonnaa jalqaba boqonnaa isaa tokkumadha. Lakkoofsa 14ffaatti gaafa laaltan kun barraa'ee jira. Maal jedhaa? Yihudaatu barreessa.
Addaamirraa dhaloota torbaffaa kan ta'e Henook kunoo gooftaan hundarratti murteessuuf cubbummaan kan raawwatan waa'ee hojii cubbuu isaanii hundaaf hamoonnis dubbii hamaa isarratti dubbatan hundaaf cubbamtoota hunda ceebba'uudhaaf qulqulloota isaa 1000 waliidhaan ni dhufa jedhee isaan kanaaf raajii dubbateedha. Eeyotu dubbate? Addaamirraa dhaloota torbaffaa kan ta'e Heenoktu dubbata. Cubbamtootaaf kana dubbateedha raajii kana dubbate Heenok. Amma Yihudaan kitaaba isaa kana barreessaa kan jiru wanta akkasitti kaasee Heenok akkas jedhe jedhu kana iddoo kamii fidee? Kakuu moofaa keessa deebinee gaafa laallu obbolaawwan keenya kitaaba 39 keessa jiru kun. Wanti kun barraa'ee kan jiru kitaaba Heenok irrattidha. Kitaaba Heenok boqonnaa 1 lakkoofsa 9 dursinee ibsinirra viidiyoodhaan kan ilaaltanis kun argaa jirtu. Murtii isaaf kennuudhaaf kunoo qulqulloota baay'ee waliin ni dhufa. Hamoota ni balleessaa. Cubbamoonnis waa isatti dubbatan hundaaf isaan ceephaadha. Nama qulqulluun Yihudaan dubbisaa kan ture haala kaatiin keessaa kan caqase kitaaba kakuu haaraa keessatti hin caqasamne gaafa jedhamu wallaalummaa mamit akka mataa nama bahe ba'uunet asirraa hubachuu ni danda'ama jechuudha. Kitaabileen garuu akkaatiin ibsu. Kan biraatti dabaluudhaaf fakkeenyaaf wangeela keessaa tokkotti lama daballee dhaabachisnu. Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 20 irratti yeroo tokko saduuqonni waa'ee du'aa ka'uu irratti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin gaaffii gaafatu. Saduuqota jechuun garee Yihuudotaa sadan keessaa tokkodha. Saduuqota, Faarisotaa fi Eesiyaanota jedhamu. Saduuqonni du'aa ka'uu namanan hangafoota lubootaadha baay'ee isaanii. Du'aa ka'uun akka jiru, du'a booda jireenya akka jiru namananiin beekanii sanna. Wanta kanaafidha gooftaan keenya akka du'aa ka'uun jiru yeroo inni barsu gaafa dhagaa indee akkamitti akkas jettachuudhaan gaaffii gaafatu. Maal jedhanii? Nu biraa obbolaawwan 7 turanii. Inni hangafni dubartii tokko fuudha. Kana booda osoo daa'ima irraan godhatiin du'e. Ingiddii akka seeraa Israa'elotaa kan kakuu moofaatti immoo mucaan tokko fuudhee yoo sanyi isaa bakka hin buusin yoo du'e obboleessaa kan hin taanu itti darbeetu obboleessaa isa du'e sanaadhaaf sanyii bakka buusa. Inni kun aadaa isaaniiti. Innaa akkuma aadaa kanaan jechaadha Museen kana barreesseera waan ta'eef obboleessi isa du'e kanaan itti aanu dubartittiitti darbuudhaan ishee bira ga'a. Innis immoo akkuma kanaatiin osoo daa'ima biraan godhatiin innis hin du'a. Haala kanaatiin 7 isaanii tartiibaan bira ga'anii 7 hin du'ani. Osoo daa'ima hin godhatin jechaadha. Innaa dhumatti immoo shumtuu hin dabarteedha. Innaa booda gaafa du'aa kaatu eenyuuf taatiidha yaadni isaanii yaa'u kan keenya isa kana miti. Isaan yaadni isaanii gaafa du'aa kaatu itti fokkaate maal itti fokkaate akkuma jireenya lafarraa kana namni ka'ee wal fuudhuudhaan kan wajjin jiraatu itti fokkaateetu kana gaafatanii yaa'u gooftaan keenya deebiseera. Jireenya addunyaa lammaffaatti sana miti. Wal fuudhuun nyaachuun dhuguu inni akkasii kun hin hafaachuudhaan isaanii deebiseera. Kan barbaanne maadha? Nu bira obbolaawwan 7 turan. Inni hangafni fuudhee osoo daa'ima godhatiin du'e jechuudhaan kana kan fidan kana saduuqonni iddoo kamiidha inni guddaan? Eessaa fidan wanta kana kan jedhu kallattiimaan kitaaba Xoobiit boqonnaa 3 lakkoofsa 11 hanga 16 yookiin immoo achuma boqonnaa 7 lakkoofsa 11 kaastanii gaafa dubbistan suma kana agartoochaadha. Achirraa fidan isaan. Saduuqonni kana kan fidan seenaa intala Raagu'eelidha. Seenaa Saaraa jechuudha. Ni beektu seenaa sana. Ilmi Xoobiyaan gaafa deemu gara mana Raagu'eel Saaraan hafuurri hamaa isheerra buluudhaan namoonni 7 darbanii obbolaan 7 fuudhanii otoo ishee tokko hin godhatin du'anii hundi isaanii jiru. Innaa boodadha Xoobiyaan inni ingiddii duukarra kan jiru Azaariyaas kan jedhame ergamchi qulqulluun rufaa'ee wanta itti hime hundumaadhaan taasiseetu haadha manaasaaf ta'uu dandeesseettanna saanidha kan isaan caqasan jechuudha achirratti barreeffamee jira. Kan biraa tokko dubbannee haa xumurru mul'ata Yohaannis irratti kan barreeffamee jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 4ffaatti teessoo isaa fuuldura warreen jiran hafuurota 7 keessaa jechuudhaan dubbata qulqullichi Yohaannis. Teessoonyu teessoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos teessoo Waaqayyoo teessoo Sillaasee fuuldura kanneen jiran hafuurota 7 irraa jechuudhaan dubbata. Maalidha kun? Maalidha inni hafuurri 7? Iddoo kam jira? Eessaa fidee barreessuu danda'e? Jennee gaafa laallu kun kallattiimaan kitaaba Xoobiitaa kan fudhatamedha. Kitaaba Xoobiit boqonnaa 12 lakkoofsa 15 yommuu laaltan
maal jedha kitaabni qulqulluun fuuldura isaa kabajamaadhaa fi qulqullaa'aa kan dhaabbatan ergamoota torban keessaa tokko ana Rufaa'elidha jechuudhaan dubbata qulqullichi Rufaa'el. Fuuldura isaa kan dhaabbatan ergamoota torban keessaa ilaala. Ergamoota torban fuuldura waaqayyoo kan dhaabbatan ergamoota hangafoota ergamoota jechuudha. Qulqullichi Yohaannis kan inni ibsa isa kanadha jechuudha. Haala kanaatiin kitaabileen kun ibsamuu isaanii ni ilaalla jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf kun baay'ee gabaabaadha. Yaa'u hin ibsamne kan jedhuudhaaf ragaa tokko dhiyeessuun baay'ee gahaadha. Sababa kanaadhaaf jecha ragaawwan kana qofa dhiyeessine malee ta'uu baay'ee funaannee baay'ee baasuu hin dandeenya. Garuu dubbiin baay'ateedhaafis harreetti hin fe'amu akkuma jedhamu baay'ateedhaafis nama amansiisu tokko jiraannaan iyyuu tokko dhiyeessinaan gaawwan ta'eedhaaf isaan kan akka fakkeenyaatti dhiyeessuu dandeenya. Walumaa galatti gaabolaawwan keenya yaadni isaan dhiyeessan kun akkuma yaadota warreen duraa sana kunis soba kan ta'ee fi dursanii wanta sammuu keessatti uumanidhaa fi kitaaba qulqulluudhaa kitaabilee biroo erga kutanii booda maaliif kuttanii jedhamanii gaafa gaafataman immoo wanta waliin qabanne fidanitti maxxansuudha. Malee kun bakka tokkotti waliin qabatu. Iyyuu hin ibsamne kamde kun waaqaatti ibsamee jira. Kitaaba kakwaatti hin ibsamne fudhannoo jennaa fi isa kaan immoo ta'uu fudhatanii agarra. Kanaaf isa kam ta'u isa kamaa fudhannume. Kana jechaa kana. Salphaadhumatti obbolaawwan keenya tarii amantaa sana keessa kan jirtan yoo barumsa kana kan dhaggeeffattan yoo ta'e gorsi ani isiniif qabu tokko qofadha. Hafuura qulqulluu falmuudhaaf gaaraa fi laga bu'uuraa kitaabilee hafuura qulqulluu fudhachuudhaan qabbanaanii boqotanii taa'uun jireenya bara baraadhaaf nama geessisa. Galanni Waaqayyoof kutaa itti aanutti deebina.